Naajeeriyaa meeqatti darbee? Adii meeqatti darbee? Marcos achi galagalin jedheen achi galagalte. Intaane kun kan biraa jiradhuun jedheen. Dhattee tuutaa kan biraa jirattee dhufte kan callee qabu tokko. Haatee makanan jibbaa haadha faateen gaafa jalqaba tiktookii bane dhugaa waaqayyo mucayyoon kun natti tolti jeelan ta'a giiftii iyyuu isheerratti kennuu jalqabeera. Shira kana tattee as deebitee immoo laf jala deebitee gaafa lolumaa godhe dhattee ishee immoo giiftii kennuu jalqabde. Ilaala shira isheen tattu. Shira isheen tattu ilaala. Gaaf tokko nutuun karaa deemuu makkii horroo fi xiyyaara tokko laatte. Xiyyaara tokko makkii horroo. Dhugaa rabbi sitti hima. Dhiifa maqaa namallee hin barbaadu. Xiyyaara tokko makkii horroo deeman darbe. Hoomaan dubbanne immoo sifne illee. Dhiiroo galgala muulaati bilbiltee sa'aatii 24 guutuu na lolte. Sa'aatii 24 guutuu ati jette as deemta dhalaaf giiftii laatta asitti giiftii laatta beekamtii barbaadda gargaarsa mana mubaareetti kan gargaartuuf ittiin beekamtii argachuuf eenyu miskiina gargaaree ittiin beekamtii argata dhiiroo wanni akkasii eessa jira addunyaa. Nama meeqa ajii walitti nama uufte walitti nama xeeyyata kana ajin maa giiftii laatetti yoo naqee mana namaa seene maa seente jetti yoo achi dhaqee maa seente jetti. Har'as baate sooshaal miidiyaa irratti ijoolleen irratti ijaartee giiftii ergitee nama ajii walitti nama buusaa jirta jechuudha. Dhaabbadhu. Dhaabbadhu. Hiluu yoo ta'e moo hiluu waan beeku hin qabu. Gowwaadhaan waan akka hin beeku. Kuni ofiyyuu I think waan mana boonsaa deemu natti hin fakkaatu. Asuma taa'ee gininnisu gininininininin amma dheengadda maal jedha. Maarqos jettu kana qopheessanii filanii dhiiroo ani takkaa nama tokkoon filamee hin beeku nama tokkoonis namni tokko dhugaa mubaarak jettus maal jettus I don't care an nama nan jaalladha malee nama hin gabbaru kana beeki. Maarqos kana qopheessanii jedhe maal godhanii filanii jedhe giiftii bichisiisanii si komandoo keessa galchanii ijoollee naannoo keenyaa keessa galchanii dhiiroo ani gaafa nufe dhugaa rabbi ijoollee nu gargaarsaa ijoollee si komandooti ijoollee nu gargaarsaa ture. Dheengadda gaafa ijoollee si komandoo mana kootti gargaarsifnu akkamitti gargaarsi mana Maarqositti ta'a jedhee dhaqee mana banatee na arrabsaa ture jechuudha. Eenyu iluun utuu beekee dhufee na wajjin gargaara ture. Mucaan kun nama ganda kootii miti hin beeku iyyuu sammuu akka hin qabne gaafa sanan bari'an tortora ati beekumtii argachuuf duwwaa akka ati deemtu gaafa sanan bari'an namichi iluu jedhamtu. Summii Oromoo keessa namni summii guddaa baatee deemu nama akka iluu fi nama akka muullaa'iti hin jiran. Dhugaa isinitti himan. Rabbiitti kakadhee isinitti himan. Jara kana lamaan irraa of eegaa. Gaafa haasaa nama fakkaatu nama gaarii fakkaatu. Gaafa hawaasa duratti dhiyaatan nama gaarii fakkaatu. Shira isaan keessaa walitti bilbilanii xaxan garuu dhugaa waaqayyo isin Oromoo keessa Oromoon nama akka keessanii kana qabaachuurra maseentee afuu wayya. Maseentee afuu wayya. Rabbi garuu waan isin gochaa jirtan kanaan gaaf tokko isinitti faraduuf deema. Isinitti faraduuf deema gaaf tokko. Anatu giiftii namaa kenne nama rafsiisa. Anatu kinga himadiif giiftii kennee rafsiisa. Dhiiroo nama rafsutti nama nu baay'ise wee. Kanaafan gaafati na raggaxaa turte sana galgala ganama bilbilee maal sin jedhe. Ati dhiiroo bilbiltee nan gaafatu jennaan maal jette. Na wal arrabsinee bilbiltee muulaatitti mate. Bilbilee sakanatti mata. Bilbilee yaasitti mata. Galgala gaafa dhufu nu doorsisee nu arrab dhiirummaan kee ammuma kana gaafa bahee dubbatu tokkoo kee sooshaal miidiyaa irraa galcha. Jazba eenyu si sodaatee gala sooshaal miidiyaa irraa. Sooshaal miidiyaa ganda kee seete. Ati gowwaa kee doorsise dhiira. Kana waan mataan quraan qurxii kan nama nyaata nyaatee hin beekne fakkaatu. Dhala argee hin beeku dhala horsiin aarsa jedhee fudhatee dhufee mul'aatiin fudhatee achi bahee. Ganama ka'ee viidiyoo ishee hojjetee achirra baasee hin beeku bar waan tokko hin beeku gowwaan. Waa'ee mul'aatiin ajaalaa hin beeku bar. Waggaa tokko guutuun galgalaa ganama silkii yaasaa walirra bulaa akka barbaanne wal gachaa ture. Quba hin qabu bar. Asuma bahee mucaan si komandoo Maarqos komandoo gargar baasaa jira. Uummata akkasii uummata hin baran. Jazbaa kana. Ture informationii qabaadhu haasa'uuf. Informationii qabaachuu si barbaachisa. Shira ati xaxaa jirtu kana nan beekan. Shira ati xaxaa jirtu. 7-Eleven keessa taa'ee shira xaxee 7-Eleven utuma nama beekumsa qabu ta'e nama ni bubar. Shira ati xaxaa jirtu kun argaan jira. Dhaabbadhu iluu. Dhaabbadhu. Iluu dhaabbadhu. Wanni ati ijoollee afar saafaa
ijaarte usmeefaa ijaarte ijoollee kaleessa yeroo ani tuqamu maa tuqamu eenyutu tuqe jedhee dhufanii ijoolleen na bira dhaabbannaan argee ijoollee kana gorsee itti bilbilee achi deebisee dheengadda ijoollee gaafa naqee mana isaanii ijoo hin godhu ijoolleen duraan respektii naa qaban maal godhan? Hoolaa biyya arabaa jettee na arrabsiti gurbaanii afarsoo jedhamu. Hoolaa biyya faranjii naan jedhe akka jedhe na arrabsa bara. Kana kan gochiisu eenyu? Iluudha. Kan ijoollee kana ijaaree waraana gorillaa jedhee ijaaree asii deebi'ee si komandoo ijoollee si komandoo jedhee ijaaree ijoolleen irratti kaasaa jiru gandaan deemaa jiru namicha iluu jedhamu kanaafi Naazir Nuuraa namicha jedhamu feesbuukii irra jiru tokko jira. Namicha yoo xiifii tokkoon dhaane qilleensa kee barrisu tokko jira. Naazir Nuuraa malaataa tokko kan makiinaa keessa akka maasheenii raakuunii akka raakuunii afaan isaa uma nyaata. Ganama yoo deemte nyaatuma kana nyaata. Silaa namni dubbii xaxxu namni silaa dubbii xaxxu kuni waliin deemu. Qaamaanis waliin deemtu sammuunis waliin deemtu. Shiran xaxinaa Oromoo gidduu shiran xaxinaa. Wanni isin gochaa jirtan Oromoon argaa jira iluuf mullaayita dhaabbadha. Ijoollee miskiina biyya arabaa walitti gurmeessitanii kaaftanii Mubaarakiin sooshaal miidiyaa irra dhabamsiifna. Maarqosiin sooshaal miidiyaa irra dhabamsiifna. Ijoollee maalii sooshaal miidiyaa irra dhabamsiifna. Jettanii waan isin haasaa jirtan hundumaa ni beekna dhaabbadha. Keessuma ilu dhaabbadhu. Sobdee afaan toltee nama beekaa fakkaattee shiratti xaxaa jirtu argaa jirra. Mullaayit yoo ta'e immoo ofiyyuu jireenya hin qabdu dhiisi. Naayijeeriyaan meeqatti darbee? Adii meeqatti darbee? Afaan keenyatti hin teekaa. Allafaa kaasee hin dubbadhu. Dhumarratti Maarqosiin qammasu malee dhugaa Waaqayyoon qammasu nan du'a malee. No way, fuck no, hell no, bullshit. Maali boo? HIV naa qabuufi. Dhugaa Waaqayyoo no. Nan du'a malee maaliyaa? Ani bari gaaf duraayyuu maal jettee na goomsite beektusin. Ilaa kunoo jalqaba gaafa viidiyoo baatu. Gaafa viidiyoo baatu ilaa mee ilaalette. Tuuttaa sadii jijjiirratti. Ilaa kana ilaali mee Maarqos achi galagaliin jedheen achi galagalte. Intaane kun kan biraa jijjiiradhuun jedheen. Dhattee tuuttaa kan biraa jijjiirrattee dhufte kan caccabee qabu tokko. Jilbi ishee fagaarri kun ooluma bira jira baay'ee wayi. Ooluma bukkee laa waa maqarchuu ishee gabaabduu tokko gaafa ilaalu. Gaafa sana cuftee bakka. No fuck no, hell no. Ani kana sobee man bakka kottu diisi rakkinan qaba bakka kottu hin jedheen. Kunoo bareedu itti maxxee sadii jijjiirratti sadanuu haa ta'uu dide. Gaafa ilaalu intalli waa gabaabduu qoco kumburee tokko. Ani jette utuun sooshaal miidiyaa kana viidiyoon bahee geemii taphadhee mee jette warra akka Heelenfaa jedhan kan nan galchisiisamu. Of jeji yoo jette of jeji ishee oo. Ani bakka mataa na duuchite taa'uuf ijaajjuu na dhowwite abeet nama akkas of himu nama akkas of jaallatu bara ofii lafarra hin jirtu bar gabaabduu qoco kumburee tokko. Silaa guraageen yaa hojjaalee irratti miti. Mataa na nyaatte nagaa na dhowwatte waggaa tokko guutuu dhugaa rabbi gaafa ati anaafati wollolle silkii kee biloo godheetan gala malee akka dhalaan tokko si wajjin haasoftu sin barbaadu naan jette. Inde ani sila qoy abbaa mana goote intalli silkii ni waasofna maal taateen jedheen. Indaa ganama wakaatee ijoollee mashee ragatanii gadi garagaltee ishee ragatan ishee arrabsaa turan fiddee araarfattee inni kaan itti hafee warra kashin gaymad immoo irraa baqatan. Kin gaymad kana jalqaba ishee dhukkee irraa kaasee arrabsaa ture jechuudha. Kan arra dubbii kana hunda xaxee sooshaal miidiyaa irratti namni wal nyaatee Mubaarak akka mataan gadi qabamu godhee shira kana hundumaa xaxaa kana hundumaa kan gochaa jiru eenyu? Moonlight. Irra keessaan giifti kenniti akka namni waan jennu. Jala keessaan teessee dubbii xaxi. Agartee? Egaa Moonlight nama gaariidha jedha namni hin beeku amala ishee hin beeku. Kanaaf shira xaxaa jirtu dhaabuu qabdaa jechuudha. Dhaabuu qabdu shira xaxaa jirtan kana dhaabuu qabdu.
Tish. እና maal jechuudha. Kanaaf an akka warra kaanis beeksina rabsuun barbaadu. Sammuu koo ol taanaan amma kana bee dubbadhe. An sooshaal miidiyaatti bee nama rabsus miti. Ilu, Moonlight, Yaasin, Sumayyaa Arsiillee keessa jiru. Jarra kanarraa of eegaa. Of eegaa jarra kanarraa. Uummata summii baatee deemu. Uummata nama giruupiidhaan orgaanaayiz godhee gandaan nama qoqqoodaa jiru, nama amma wal nyaachaa jiru. Kanaaf sababii warri ta'an jara kanaadha. Yoo itti dubbatte garsiisaa yoo galte haadha namaa arrabsuu malee waan beekan. Innaatiin iddasi godhee haadha kee akkas godhee kana duwwaadha wanni isaan beekan. Yoo mana isaanii yoo seentee lakkisaa akkas miti jette tokkommoo dubbii sobaa tokko uumu beektaa waan ati hin jenne jetteetta jedhanii fidanii uumanii asirratti haasa'u jechuudha. Moonlight yoo ta'e Moonlight nama dhiirri meeqatti darbee dadhabee namni dhiirri meeqatti darbee dadhabee dhiise jireenya garaa kutattee sooshaal miidiyaa akka daa'imaa fiiddee namaa wajjin wal nyaachaa jirtu. Namaaf nama walitti buusaa jirtu. Maal jette gaafa dura wanti yaan si komandoodha. Anis si komandoodha walitti nu araarsaati Maarqoosiin lafarraa balleessinaa. Maal si godhe Maarqoos? An nama gandaan deemu miti. Akka jechaa turte jechuudha isheen. Jennaan wanti yaan lakkiyaan intala gandaa miti narraa baqaadhu jetteennaan kanumatti mucaa diina godhatan. Wanni biraan hin jiru. Mucuma diinuma godhatan bakka. Ati si komandoo miti. Ati maal arsii miti jechuu ol qaban. Mucaan an lakkeen nama gandaa miti jetteen. Kanumatti mucaa diina godhatan. Yoo namni dhaqee mana ishee seene isheetu arrabsiisaa jedhu. Kaleessa mucaa gargaarsa irratti guyyaa guutuu nama gargaaraa turte. Har'a as deebi'anii sooshaal miidiyaa irratti xiqqeessanii. Faayyee faa namni amma faayyeetti namni dubbatee beeka. Amma faayyee sagalee ishee namni dhagee beeku jira. Dhugaa waaqayyo viidiyoo ishee man poosti godha. Hin qaanomne. Kana kan gochiisu eenyu? Kana kan gochisiisu iluutu arrabsiisa. Maaliif ishee mubaarekti isheen waan jiru hin beektu beektaa nama qulqulluudha waa tokko ishee waan quba qabdu hin beektu. Gargaarsa kaleessaa irratti mubaarekii karaa maqaa mubaarekii illee calaatte fakkaata. Isheen hin beektu bar. Asuma mucaa galgala fuudhanii dhukkee irraa kaasaa bulan. Haga kana kabajni keessan. Edaanuu Oromoo gargaarra jennee dhufne malee akka keessan kana shira xaxxinee deema hin seene. Gaafa si orgaanaayiz ol gootanii qarshii Moonlight'itti kennitanii bittanii akka isheen tokkoffaa ta'e ta'uu hin dandeenya turre garuu nuni akka keessanitti hin yaadnu nuti. Nuni Oromoo gandaan qoodus hin yaadnu hin beeknu nuti. Zariin keenyas akkas miti. Aadaan keenyas akkas miti. Eenyummaan keenyas akkas miti. Amantiin keenyas akkasitti nun gorsu. Oromoon Oromoodha. Waan isin amma gandaan shira xaxxanii nama